Yoo waan biraa dhabee gaafaan du'e booniyaa jeetiin hanguma san irraa qabadhee taa'u ture. Amma immoo lakkee eega duute siin boonyu osuma jiruu walii boonya ni jirra jedhanii walitti dhufu jiran inshaallah sagantaan iftaanii yoo rabbiin fedhee ala da'ullee galgala isniinaa ramadaana galgala 13ffaa jechuudha. Waan akkasiiti haatee bareeddee jennaan karaa kana dhufteeni gartaasanii itti gayyaana ammaaf ammoo naa onnatanii kana walii yaa'u isaaniitiif naa galatooman ulfaadhaa galatoomaa kuma alla maganiin jaan. Akkasitti rakkoo san obsuu dadhabee firraa cinqamee guyyaan du'anillee hin beekamu waan namaan irra jira. Wanni namaa san humna xiyyaa olee galchuu hin danda'u. Waan namaa tanaa wajjin du'ee waan qabrii galee gaafii irra biranne eeggattu na jabaachuun ooltu na dirmadhaa ji'aanaatu nama biraa namaan isi dubbatu dhabnaan ijoollumaan barsiisu tana waggaa hedduudhaan homaa isaan hin gaafadhu. Akka nama biraatti illee nashiidaan aybisaa jee waggaan isaan hin rakkisu. Arrammoo na jabaannaan amiira naat dubbisee waan akkanaan na qabate akkamiin ta'a mana aanu goran malee mana aarutti hin goranii gara biraa dhabnaa inni isa dhufe jeen itti dubbadhee innillee narraa qeebalee Rabbi jazaa isaanii haa kafalu. Waan san sagantaan tun wal mari'atanii qophooyte garuma keessaatiin isaan biratti sagantaan godhamtee akka dhumtuu dhakkee haannee turre garuu sagantaan shabbo irratti edaa haasa'uu turre yeroo san keessatti gaafii gammeen na gaafatu keessatti akkaan nashiidaa irraa humaan harkanne gaafanii na gaafatu irraan harkadhu. Rakkachuttuu hin jira garuu uummanni maqaa keenyaa guddaa waan ta'eef nuuf hin beekanii sadarkaa gargaarsa nu gargaaraa jedhanii na gaafatan gubbee jiranii ana immoo eefuu nama gargaarsatti haajamu akkana jecha irratti rakkoo xiyyaan gata dubbadhee ture. Sababa sanirraan dhageenii obboleeyyan hedduun kaleessa na dawwalaa turanii uti rakkoo qabdas hin beeknu seerra akkatee takkaa dhuma dhageenye malee quban qabnu maamu dho'isite jedhanii akka sagantaan tun bal'attu isaanii dhiibbaa na godhee miidiyaa irratti illee akka isiin baatu godhe malee akka miidiyaa irra baatu hin feene ijoolleen san dandeessee waan sayyoon irraa kafaltees haa kafaltu yoo dadhabdees akka rabbii godhee hanga dandeessu gootee ta'an rabbiin itti kadhaa naaftu jeetiin tanuma isaanii san qofa irra gabaabbadde alhamdulillah uummanni kiyyaa galatoomanii rakkachuu kiyya dhageenyaa namni hedduun na dawwalee booya ni jirra akkamitti osoo nuti jiruu rakkattayyee nama hedduutu hamilee natti hore. An ummata keenyarraa silaahu rakkoo ta'ee ol baaftee himatte malee namni kanumatti rakkoo qabda jee si beekee si hin dirmatu si babbareedee tottolfatee deemu kana wayii dhabdan namni si hin beeku. Hangaafaan keeniyaa jiru sun eessumni bayanni beekanii yoon qarshii harkadhee suufa bitadheetiin bareeffadhee deema namni gara biyyaa galuuf deemuuf inni rakkate tokko noolii ana gaafatan. Kan inni hin qabneen gaafasis liqeeffadhee namaa kennuufii ture uffatuma kiyya laalanii biifti kiyya laalanii namatti hajaman. Maaliifin akkas godha abbaa kiyyaa gaaf tokko waan yoo rakkatte tottolfadhuu bareedii deemii akka nama rakkoo ta'e sirratti hin garre gaafa waa qabdu immoo yoo feete olii ganna qabee akka fedhe ta'e deemii jira. Waan sanitti dalageetiin akka nama rakkoo ta'e irratti harkee rakkanne kaanis yoo rakkoo ta'e harkasee tuffatuu jira sunilleen rakkoo ta'e harkee akkana gammadee nan tuffanne tottolfadhee tuusee deema. Akka nuti turre akkasi hanga ammaatti illee tasgeenya akkasi ammoo uma jabaatee ol na baay'ise ol baafnaan obboleeyyan ni jirra jedhanii gaafa isaan onnatanii booyaadhaa ija bimaaniitiin na dubbisan kun osoo lubbuu xiyya sii kannee ja'a kun qabeenyaa lubbuun teenyaa ositti qaatti ja'a ummata akkanaa qabaachuu kiyyatti hedduu gammadeetiin ammallee walii yaa'aniiti garaagararraa iddoo garaagaraarraa biyya garaagaraarraa sagantaa san miidhagsuuf jibbaata godhu jiranii keessumattuu ijoolleen biyyaa akkasuma ijoolleen Saudi Arabiyaa aanaa galatoomanii hamileen isaan na godhaa jiran ta'a ajaa'ibaatti akkasuma ustaazonni keenyaas keessaa hedduun isaanii gaafa rakkootii jedhagean hanga isaan naa laalatan hanga makka isaan naa quuqaman nam mul'isaniitiin hedduu takka gammadu jira rabbii wajjin haa dhiisu ummata akkanaa qabaachuun qabeenya caalti
an rakkoo tiyya dhooyfadheetuma yoo tarabbiin dhuftes ummanni keenya xabiyaa irraa eega duute booda hedduu siif nahan yoo rakkooti harkan ijoollee teeti eega duute booda mana ijaaruu ilmaan kee gargaaruu ka'atuu guyyaa tokko mana bareedaa keessa galteen beeyni ijoollee teeti gojjoo ijaaraniif eegaa kutte booda akkisan nama keenya biratti waan baramaadha. Dhukkubsatee namni keenya waan ittiin yaalamu dhabuun rakkatee waan nyaatu dhabee beelaa fi agabuun daaraa kutamee du'uun eeganni du'e booda immoo uummanni isaa booyuun wama arkaa jirrudha.